Egaa dhugaa dubbachuudhaaf bara kanaa dhiirris garaa jabaataa shamarranis garaa jabaatti eenyutti akka murteeffamu baay'ee ulfaata jechuudha. Uf jaarsa kanaa keessatti waraabayyuu gubadhe amanan dhiisamu nan tiffamu. Inna maalan isin jechuu barbaade seeti dhugaa waaqa suuraa asirratti agartan kana jechuudha. Seenaa isaa isinitti maanii baay'een gaddeen. Kanaan dura dubartiin dhiira akkana gooteettu hin jirtuuni. Yeroo isin jedhu dhageenye kana dhaga'uu kooti. Garuu dhiirri immoo dubartii akkana godheeru jira. Ayyaantuudhaan hin beektu miccatti Harargee sun akkana taatee jirti namoota baay'eedha akkas ta'a shamarran hedduu isaaniitti akkas ta'e jechuudha. Kuni sababii garaa jabummaa dhiiraatiif. Yeroo tokko jaalallis waan baay'ee nama godha dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa mucaan kuni mucattii durbaa tokko jaalate. Gaafa ishee jaalatuuni yeroo hunduma ishii faana haasa'uudhaaf yeroo hunduma jaalala keessa isaa jiru ishiidhaaf ibsuudhaaf daandii ishiin adeemtu irra deddeebi'aa oola. Gaafa isheen itti dhuftes karaatti qabaafaa bakka abbaaseetti dubbachuudhaaf egaa amalooma dhiira keenyaati waan ta'eef inni kun waa hedduu gochaa ture. Garuu mucattiin kun yeroo hundumayyuu jaalala ishirraan kan ka'ee dhiphina sammuu dhukkubsachuu wantoota garaagaraa ta'eera. Waggaa 2 fi jaalala ishirraan kan ka'e baay'ee canqamee baay'ee dhiphatee ture. Garuu saniin boodetti intalittiinis arrabsaa jecha ilmi namaa jechuu hin dandeenye haga maatii arrabsitu dirasii bakka aga suura isaallee fuutee feesbuukii irratti wanni jettee waan dhalli namaa jechuu hin dandeenye kan ishiin isaan jechaa turte jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaaf jaalalli kun wanta nama godhe tasumaan qabdu waa hedduu nama gooti jaalalli kun waa hedduu dhugaa isiniin jedhaani maaliif jennaani beekwan namoonni baay'een jaalalarraa kan ka'e kan du'an jiru kan of dabarsan jiru lubbuu isaanii kan dabarsan jiru waa hedduutu jira mitiire. Egaa maal gooti mucattiin kunis yeroo hundumaa waan ishii rakkisuuf inni jibba ishee osoo hin taane jaalala ishiiti. Ishiin garuu kana hundumallee ofirratti wallaalattee inni jaalala ishiidhaaf qabu sun jaalala suni akkamna jaalata jechuurraan kan ka'e takkumaallee ittiin dubbattee hin beektu guyyaa tokko akkamillee jetteen hin beektu waggaa 2 muluu haga inni naanna'e kana jechuudha. Utoo sammuu ishii gaarummaa qabaate sammuu ishii jaalala isaaf otoo qabaate ta'ee guyyaa tokkollee teessee haasofsiiftee osuma sallee jibbitee haguma namummaa illee guyyaa tokko teessee haasofsiiftee ani kanaafuu nan barbaachisu jettee otoo nama tokkotti dubbattee bakka akka ishiin jibbite suni hin beekaa jechuudha. Ishiin garuu sin jaaladhaa sin jenneeni sin barbaadu sin jenneeni yeroo hundumaa of darbachaa gaafa inni naannoo isaa geessu waa hedduu abshinii garaagaraa agarsiisaa turte jechuudha. Egaa macarrashaa isaarratti maal gooti waggaa 2 kana muluu akkanatti ishii rakkifnaani guyyaa kaan itti dhiyaattee nama jaalalaa isaaf ta'u fakkaattee itti dhiyaatteen innis silayyuu ishii barbaadaa waan jiruufi tole jedhee gara jaalalaatti tole jedhee waliin waan jedhe. Egaa guyyaa tokko maal gooti koottuu jettee fudhattee galtee gara manaatti. Aarsaa jaalalaa laalaa. Amma gaa'inni jaalallee kooti jedhee ishiinis waan tole jettee fuula ifaadhaan waan isa simatteefu innis tole jedhee waliin gara manaatti galanii. Gaafa waliin gara manaatti galanii rafanii halkan keessaa gaafa inni rafee xiqqoo of gatu suuta jettee biraa kaatee zayitii leetira 5 daffistee fuula isaa kanatti naqxe. Bakka inni ciisutti. Innis akkuma suura irratti argitan kana fuula isaa gar tokkoo kan agartuu isaa tokkicha dhabee jira. Sinii galee garaa jabummaa shamarran qabduu fi wanta jaalallan nama godhu. Amma fedhee osoo ta'ellee dhiira jechuun abbaa keenya obboleessa keenya bakka waan fedhee osoo ta'e dhiirri tokko osoo ati xalaata taatanii nama kee ajjeeseera osoo ta'e tarii karaatti mootoo sitti dhufee nama si lolu tokko osoo argee waan barbaade osoo ta'e nama kee ajjeeseera yookiin nama koo ajjeeftee ta'e xalaata koo ta'e si biraan darbu. Tasumaa si biraan darbu. Sinii galee garuu ishiin kana hundumaa hubachuu dadhabdee garaa jabummaa fi waan ishii jaalateef jaalala ishiidhaaf qabuuf jedhee
ka akkana ishiin goote bitani yeroo tokko nuti namoota nuuf hin galu nama afaaniin giftii koo maaloo koo lubbuu koo eenyu koo jedhee nama waamu nama akkasii filanna nuti garuu miti namni irra keessaanii sifaana kolfu dhugaa rabbii siin jedha namni irra keessaan sifaana kolfu garaa isaatti boolla siiqota boolla siiqota sinii galee waan fedhe osoo ta'e illee dhiirris dubartii irratti garaa jabaachuu qabu dubartiinis ilma dhiiraatti garaa jabaachuu qabu hin barbaachisu maaliif jennaani nuti foon tokko isaan abbaa keenya obboleessa keenya isaaniin malee bareeduu hin dandeenyu isaanoo shamarran haadha isaaniiti obboleettii isaaniiti waa hedduu isaaniiti unu malee bareeduu hin danda'an addunyaa kanarratti nu malee bareeduu hin danda'an isaan malee bareeduu hin dandeenyu amma beektoo dachee kanarraa dhiirri hin jiraanne ta'ee shamarran wal jiraachuun hin jiraachisu akkuma sana to shamarran jiraanne ta'ee dhiirri wal jiraachisa hin jiraachisu sidii galee kanaaf dhiirris kabajamuu qaba shamarranis kabajamuu qaba amma fedhillee garaa jabaadhu amma fedhillee nama sun jibbi itti miini bakka namni dirqamaan keessattuu bara ammaa kana bara teekinooloojii babal'ate kana namni dirqamaa si jaalatu hin jiru itti miini bakka malee ilma namaa yaadaan deebitee dhagna isaa yookaan qaama isaa irratti qaama waaqayyo rabbi uumee isaa kenne irratti tarkaanfii fudhachuu yaali waan fedhe osoo ta'e illee gatii kee guyyaa tokko argatta guyyaa tokko hin dhabdu waan fedhe ta'e gatii kee namni keessattuu nama jaalalaan sitti dhufe irratti dabdee jennaan argatta guyyaa kee gatii kee guyyaa tokko argatta sidii galee waan barbaade osoo ta'e illee hammuma fedhe ta'u Yesuus nama ajaa'iba godhanii garaa jabummaa ilmi namaa qabu kun nama ajaa'iba sababni isaayyuu inni kan abbaa manaa waraana inni kan haadha manaa waraana inni kan haadha manaatti teef kan haqa inni kan abbaa manaatti zayitii naqa erebisuma nama garramuu dhugaa waaqa nama garramaa Kiristoosi wanta ta'e hin qabne wanta hin godhamne gochuuni barbaachisu jaalala bakka amma meetoo bicoon kun jaalala nama kana qabatte barki xofirraa dhorkuu dandeessi garuu sababii jibbaan itti dhuftee isheen kana goote sinii galee amma fedhe soo ta'e illee ilma dhiiraatti garaa jabaachuun namarraan bareedu hin fokkisa egaa maal gooti micettiin kuni erga kana hunda bakka garaa ishee geessee yaalamee hamma tokko kuni achitti homaan jedhu kuni as garuu baay'ee bakka aarsaa jaalalaatiif kanfalamu ija isaa tokko kanfalee dhiise garuu micettiin sun maal goote erga siitii turtee erga inni fayyeetii dhiifama gaafatte dachee kanaaf samii kana kan gargar baasee dhiifama dhaadha jiru dhageessanii innis jechuudha waan ogummaadhaan guutameef wanti hundumtuu isaa galee fi dhiifama ishiin jettee dhaqxee gaafatte dhiifama godheeraafi dhugaa osoo tokkotti garuu gaafa sumni isaa yoo dadhabillee tureellee haaloo isaa bahata malee dhiistu inni garuu maal godhe dhiifamallee godheefi wajjinillee jireenya eegalanaaf sinii galte amma waliinillee jireenya eegalan osoo na kanaati wanna fedhe soo ta'e illee jechuudha waliin eegalu jireenya garuu garaan jaalalaa waan nama godhu hedduudha
inni kan jaalalaa jedhee yuduu amtiire kanuma amma ishumatti fokkisa malee isatti fokkisu ishuma godhe waan ta'eef isatti fokkisu kanaafi namni tokko gaafa jaalalaan nutti dhufe jaalalumaan bakka jaalalumaan deebisuu malee jibbaan deebisuun tasumaan irra jiraatu waan hunduma keessatti jaalalli mo'ata nama moo jaalalaan sitti dhufe amma saree tokko waamtee biddeen fuuldura qabdee waamtee fi saree sun yoo rukutte sin gaafatu waan kun nama gaafata akka kana jechuudha otoo akkuma ishiin kaleessa fuula yaraa itti kenniteeraatte hin dhaqu akkanan ta'u ture garuu sababii ishiin fuula ifaa itti kennitee fi dhaqe nulfaata dhugaa dubbachuu baay'ee nama gaddisiisa lakka gatiin jaalalaaf kanfalamu yeroo tokko kana ta'a waan garuu baguma ishii faana jiraate baguma nama biraa faana jiraate osoo nama biraa faana jiraateera ta'e bakka dubartittiin gara isaatti dhuftu suni yeroo kamiyyuu ofiiktee jaalala dhugaa jaalala sirrii ilaalcha hawaasa naannoo keenya hin qabduufi garuu kun immoo dhimma ishiitika harkuma cabsetu wallaannataa jechuudha kanaaf maal isiniin jechuun barbaada dirba isaa ta'uu dhiira nama tokko karaa jaalalaa karaa sirrii jaalalaan itti dhuftanii hin miidhinaa nama bakka nama miidhuu barbaada taanaan ifaan ifa miidhii garuu karaa jaalalaa dhuftee nama miidhuun barbaade rabbiin nama gaafata rabbiin guyyaa tokko nama gaafata har'a yoo nutti fakkaate yoo guyyaa tokko rabbiin nama gaafata ni galtee kanaaf waan hunduma keessatti uumaa ofii of gararraatti sodaachuu qabna waa guddaa karraa baratan abdii guddaan qaba keessattuu lafa dhiifamaa sunitti dhugaa rabbii isin jedha baay'een isaa ajaa'ibsiifadhe laphee dhiifamaa akkasii qabaachuun isaa yeroo tokkotiin qabu asirriidha ka akkasisa goote dhiisee torban tokko torban lama ishiin dhiira biraa faana shaaffare jettee waan biraa yaada waan ta'e na akka kana dhiifamni yoo ilma namaa lamaan gidduutti dhiifamni fi jaalalli yoo jiraate wanti kaleessa malee sun fuulduratti illee sirreeffamee waliin jiraachuu danda'u kanaaf viidiyoon koo irraa kana fakkaata baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja utoo jarri jiran waraabaa jira waan ta'eef turtii gaarii qabaadha akkasuma immoo laayik sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa egaa nagaallee dura isin gaafadhee immoo hin gaafanne yes